kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walitti deebineeti jirra. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sinaa ga'u jennee jirra irra deemnee dhaggeeffattoota keenya sa'aatii tokko ta'ee jira. Waamara keenya jalqabneerra. Waamarri keenya oduu gaggababaa fi bal'inaan qabanne simbiraan keenya dhaggeeffattoota keenya hanga sa'aatii lamaatti waliin turra. Dhimmoota daawwannaa caffee Oromiyaa koree dhaabbii baajataa fi to'annoo bulchiinsa fudhataalee mootummaan Oromiyaa godhee akkasuma immoo dhimmoota inshuraansii fayyaa horsiisa lukkuu tapha qillee daawwannaa misoomatii fi kan kana fakkaatan oduuwwan bal'inaan isiniif dhiyeessinu keessaa hangafoota keenya yookiin gurguddoowwan isiniif qopheessine keessaa isaan tokkodha. Waamara keenyaan oduu gaggabaabaa fi bal'inaan qabanne isinitti himna dhaggeeffattoota keenya oduu wajjin kan turan Hailoo Barraatii gama teeknikaatiin kennaa darbabaatii bilbila sinjalaa kaasuudhaan immoo misgaanaa hordofaan wajjiniin turtii godhachuudha. Nu dhaggeeffachaatiin waliin turaa isiniin jenna hamma gara oduu gaggabaabaa qabadheettiin achi darba. Abiyyaa'in mana maree bakka bu'oota uummata obbo Taaggasaa Caafoon waliigalteen ulaa galaanaa mallattaa'uun milkaa'inni biyyaalessaa injifannoo miidhagaan jiraachuu mul'isaa jedhani. Hawwii fi xiiqin ulaa galaanaa uummatni Itoophiyaa qabu hooggansaa fi kutannoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiin sadarkaa waliigaltee mallatteessuurra gahuu himuun kunis milkaa'ina biyyaalessaa injifannoon miidhagaa jiraachuu mul'isaa jedhani. Waliigalteen kun fayyadamummaa misoomatii fi uummataa kan mirkaneessu imala badhaadhinaa eegalame kan dhugoomsuu fi kanaafis agarsiiftuu guddaadha jedhani. Itoophiyaan yeroo ammaa gama tokkoon qormaata keessootii fi alaa ofirraa qolachuudhaan gama biraatti immoo dhaloota ittaanuudhaaf bu'uura diinagdee kaa'uun misooma hawaasummaatii fi diinagdee abdii qabu galmeessaa jirti jedhani. Diinagdee biyyaa guddisuudhaa fi gama qonnaa industirii turizimii albuudaa fi damee teekinooloojii infoormeeshinii koominikeeshiniin hojiin milkaa'inaan hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Sanadiin waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin waliif mallatteessite walitti hidhamiinsa daldalaa Itoophiyaan gabaa addunyaa keessatti qabdu kan cimsu ta'uu ministeerri daldalaatii walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeerri daldalaatii fi walitti hidhamiinsa naannawaa obbo Gabra Masqal Caalaa Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachuu dhabuun daldala galiitii fi baasii akkasumas sochii daldalaa biyyattii irratti dhiibbaa geessisaa turuu dubbatanii. Sanadni waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin mallatteessite rakkoo kana kan hambisuu fi hirmaannaa daldalaa idil addunyaa Itoophiyaa kan cimsudha jedhani. Ministeerri deetan ministeera daldalaatii fi walitti hidhamiinsa naannawaa obbo Kasahuun Gofee akka dubbatanitti sanadni waliigaltee kun Itoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa ishee dabaluudhaan hirmaannaa gabaa idil addunyaa irratti qabdu cimsuudhaaf dandeessaa jedhan. Ministeerri deetan ministeerichaa obbo Fissaa Ittaagasuu sanadiin waliigaltee kana wayitaa hojiitti hiikamu qaala'insa gatii tasgabbeessuu keessatti illee gahee olaanaa qabaataa jedhaniiru. Ministeera daldalaa Itoophiyaatu odeeffachiise. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala yeroo ilaalchisuudhaan dippiloomaatota biyyoota alaa teessoon isaanii magaalaa Finfinnee ta'ee fi ibsa kennanii. Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaandii gidduutti mallattaa'e ilaalchisee dippiloomaatota teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhataniif ibsi kennameera. Gorsaan nageenya ministeera muummee ambaasaddar Reedwaan Huseen akka jedhanitti sanadiin waliigaltee mallattaa'e kun filannoowwan karra galaanaatii fi buufata doonii Itoophiyaa kan babal'isu ta'uu dubbatanii. Sanadichi Itoophiyaadhaa fi nageenya naannoo eeguudhaa fi gahee olaanaa kan qabu ta'uu himuun kunis birmadummaa keenya kan mirkaneessedha jedhani. Ministeerri haqaa Dr. Gideon Timootiyos waliigalteen godhame Itoophiyaadhaaf karra galaanaatii fi buufata doonii kan argamsiisu qofa osoo hin taane tumsa Itoophiyaatii fi Somaaliilaandiin gama daldala investimentii teekinooloojii qonnaa fi turizimii irratti qaban kan hammate ta'uusaa dubbataniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaa fi Somaaliilaandii waliin sanada waliigaltee mallatteessuu ilaalchisee hojjettoonnii fi hooggantoonni ministeera turizimii gammachuu qaban ibsanii. Hojjettoonni fi hooggantoonni ministeera turizimii akka dubbatanitti waliigalteen Itoophiyaatii fi Somaaliilaandii gidduutti mallattaa'e qajeelfama kanneen fudhachuu fi fayyadamummaa waloota irratti hundaa'uun kan raawwatame ta'uu dubbatan. Waliigalteen kun bu'aa dippiloomaasii Itoophiyaan misooma walootii fi tumsa biyyoota ollaa waliin goote ta'uu eerani. Sagantaa kanarratti hojjettoonni fi hooggantoonni ministeerichaa argamanii jiru. Odeeffannoon ministeera turizimii irraa argame. Akkasumatti illee ministeerri galiiwwanii adda Inaalam Nugusee waliigalteen Somaaliilaandii waliin godhame waliigaltee seena qabeessa ta'uu irra darbee mootummaan Itoophiyaa qajeeltoo kanneen kennanii fudhachuun kutannoo waliin misoomsuudhaaf qabu kanneen birootiif fakkeenya ta'a jedhan. Ministeerri deetan ministeera galiiwwanii obbo Tasfaayee Tulluu akka jedhanitti waliigalteen kun sadarkaa idil addunyaatti dhageettii siyaasaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti irratti qabdu dabalaa jedhani. Hooggansii fi hojjettoonni ministeera galiiwwanii Itoophiyaan haala ulaa galaanaa argachuu isheetti gammachuu isaanii ibsachuu ministeerri galiiwwanii beeksiseera.
waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'ee qajeelfama kennanii fudhachuu kan kabajee fi walitti himinsa naannawaa kan cimsu ta'uu mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii hariiroo alaatii fi dhimmoota nageenyaa ambaasaddar Diimaa Muftii himanii. waliigalteen kun tattaaffii Itoophiyaan hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf taasiftu kan tumsuu fi faayidaan biyyaalessaa kan kabachiisu ta'uu dubbatan. akkasumas adeemsa nagaa kan hordofe qajeelfama kennanii fudhachuu kan kabaje ta'uu ambaasaddar Diinaan himaniiru. tumsa uummattoota biyyoota lamaanii kan mirkaneessuu fi qaama kamiyyuu kan hin miine ta'uu dubbataniiru. dhimma buufataa dhimma birmadummaa diinagdee Itoophiyaa ta'uu hubatamuu qabaa jedhanii. tattaaffiin Itoophiyaan karaa galaanaa argachuudhaaf taasiftu roga gaariin fudhatamuu akka qabus qaamni kamuu tumsuu akka qabu dubbatanii. hojiin faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu kan mootummaa qofa osoo hin taane gahee lammiilee hundaa ta'uu hubachiisaniiru. tumsi diinagdee naannoo kanatti godhamu kan nageenyaa mirkaneessu malee madda walitti bu'insaa ta'uun irraa hin jiraatu jedhanii. waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'ee qaamolee lamaan irraa darbe naannoo kana diinagdee turizimii fi aadaadhaan walitti hidhuudhaa fi qooda olaanaa akka qabu ambaasaddar Diinaa Muftiin hubachiisanii. sagantaa maaddii guutuun cuucinii lukkuu miliyoonii 32 rabsawuu ministeerri qonnaa beeksiseera. sagantaa maaddii guutuu galmaan gahuun hojiiwwan ji'oota 6 darban hojjetamanii fi milkaa'inoota argaman qorachuudhaaf Adaamatti mari'atamee jira. sirna baniinsaa waltajjii kanarratti ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amanteen sagantaa maaddii guutuu misooma midhaanii aannanii lukkuu qurxummii fi dammaa bakka tokkotti karaa qindaa'aan hojjechuu kan of keessatti qabate ta'uu dubbatan. alma kanaaniin sanyii beelladaa fooyyessuun cuucii lukkuu guyyaa tokko saawwan aannanii dikaalomsuu raabsa gaagura ammayyaa sanyii korma misoomsuu fi misooma nyaata beelladaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatanii. bara darbee cuucii lukkuu guyyaa tokko miliyoona 42 rabsamu jedhanii ji'oota 6 darban ammoo miliyoona 32 rabsuu dubbatanii jiranii. cuucii qurxummii miliyoona 6 rabsuufis xiyyeeffannoon akka hojjetamaa jiru himan. sagantaa kanaan hojii saawwan aannanii irratti hojjetamaa jiruun ji'oota 6 darban saawwan miliyoona 1 fi 300,000 mala ammayyaatiin dikaalomsuun akka danda'ame himanii jiru. sagantaa kanaan humna sagantichaa hojiirra oolchuu naannolee cimsuudhaa fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeranii jiru. konkolaattonni ammayyaa aannaniitii fi cuucii qurxummii deddeebisanii bitamanii naannoleedhaa fi rabsamuus Dr. Girmaa Amanteen himanii jiran. waltajjii gamaggama raawwii kanaa irratti hooggantoonni biiroo qonnaa naannoleetii fi qooda fudhattoonni kanneen biroo hirmaachuu isaanii gabaasoleen ba'an agarsiisaniiru. waggaa tokko keessatti miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 26 horachuu akka danda'ame biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsa kennaniin inshuraansiin fayyaa wabii fayyaa hawaasaati jedhan. inshuraansiin fayyaa hawaasaa tajaajila fayyaa hawaasaa dhaqqabamaa gochuu baasii xiqqaadhaan tajaajila fayyaa argachuudhaa fi aadaa wal gargaarsaa dagaagsuu keessatti gahee olaanaa baachaa jiraachuu himaniiru. muddee bara 2015 hanga muddee bara 2016tti miseensota inshuraansii fayyaa miliyoona 26 fi 400 horachuu himaniiru. ministeerri jallisiitii fi naannawa gammoojjii piroojeektiiwwan jallisii naannolee Oromiyaa Amaaraa fi Sidaamatti birrii biiliyoona 4 fi miliyoona 500 ijaaraman eegalchiisuudhaaf dhaabbilee ijaarsa biyya keessaa 4 waliin waliigaltee mallatteesseera. kaayyoon piroojeektiiwwan kanneen oomishaaf oomishtummaa qonnaa dabaluu fi paarkiiwwan industirii qonnaaf galtee dhiyeessuun dargaggoota 2,000 oliif carraa hojii uumuu ta'uu himame. ministeerri deetanii ministeera jallisiitiif naannawa gammoojjii Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin akka dubbatanitti piroojeektichi lafa hektaara 10,000 ol misoomsuudhaaf kan oolu ta'utu himame. ayyaana qilleetii fi ayyaanota ittaansuudhaan kabajaman waliin wal qabatee hanqina dhiyeessii oomishaatii fi meeshaalee bu'uuraa kan mudannee fi hojjetaa jiraachuu biiroon daldala Oromiyaa beeksisee jira. hoogganaa ittaanaan biiroo daldala Oromiyaa Obbo Tasfaayee Gashoo hanqina dhiyeessii oomishaa furuudhaa fi boqqolloo kumtaala 41,188 qamadii kumtaala 15,000 oli garbuu kumtaala 15,159 xaafii kumtaala 29,856 waliigala midhaan gosa adda addaa kumtaala 100,100 fi 92 dhiyeessuudhaa fi hojjetamaa jira jedhanii. loonii 100,100 fi 79 hoolaa 100,100 fi 86 re'ee 100,100 fi 27 fi sanaa ol dhiyeessuudhaaf akka hojjetamaa jirutu himame. kuduraa fi muduraa gosa adda addaa waliigala kumtaala 100,100 fi 21 dhiyeessuudhaaf qindoominaan hojjetamaa jira jedhan Obbo Tasfaayeen. meeshaaleen bu'uuraa
sukkaarri kuntaala 26 zayitiin nyaataa liitirii miliyoona 1.500 daakuun kuntaalli 28,987 dhiyaachaa jiraachuutu himame. Kuduraa fi muduraa dabalatee oomishaaleen biroo gabaa sanbataatii fi baazaar irratti walitti fufiinsanii dhiyaachaa akka jiru obbo Tasfaayee Gashoon himaniiru. Ayyaana qilleetiif immoo tajaajila qalmaa fayyummaan isaa eegame kennuudhaaf qophii xumuramu dhaabbanni qeerawwanii magaalaa Finfinneettis beeksise. Hojii gaggeessanii dhaabbatichaa obbo Sisaay Indiriisii ayyaana fi dhiyeessii foonii ilaalchisuudhaan koomishiniin misooma qonnaatii fi qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee waldaalee daldaltoota foonii magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan ibsa kennani. Ibsa isaaniitiin sangoonni 3,000 re'ee fi hoolonni 5,000 dhiyeessuudhaaf qophaa'anii jiru. Walii gahiinsa dhiyeessii fooniitii fi konkolaattonni fi hojjettoonni gahaan qophaa'aa ta'uu eerani. Dhaabbatichi tajaajila qalmaa fayyummaan isaa eegame kennuudhaaf qophii ta'us tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniiru. Koomishiniin misooma qonnaatii fi qonnaan bultootaa magaalaa Finfinneetti qindeessan qorannoo foonii Dr. Kabbadaa Isheetu Dr. Kabbadaa Irbeetu gama isaaniitiin beelladoota qalma hawaasaatiif dhiyeessuudhaaf qorannoon fayyaa barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Bakka buutonni paartilee siyaasaa morkattoota magaalaa Finfinneetti argamanii piroojeektii Adawaa dabalatee misoomawwan bu'uuraa gurguddoo magaalaa Finfinneetti xumuramanii tajaajila kennuu eegalanii fi hojiiwwan fayyadamummaa uummataa mirkaneessan daawwatanii. Ijaarsi piroojeektotaatii fi hojiileen misooma magaalaa Finfinneetti eegalamanii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa waan qabaniif cimanii itti fufuu akka qabanis dubbatanii jiran jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatti kan gabaase. Dhaggeeffattoota keenya FM Finfinnee 92.3 kan caqasaa jirtaniin oduu bal'inaan qabannetti achi darbina. Koreen dhaabbii baajataa fi to'annaa bulchiinsa horataalee mootummaa caffee Oromiyaa kutaa magaalaa Furiitti hojiin misooma uummataatii fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuun humna waloo cimsuun hojjetamaa jiru cimee itti fufuu irra jiraataa jedhe. Kutaa magaalichaatti tajaajilliin mana murtii aadaa kennamaa jirus fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'utu ka'e. Koreen kun hojiilee misoomatii fi kenna tajaajila kutaa magaalichaa daawwatee jira. Lijaa lama barraa dabalata qaba. Caffeen Oromiyaa labsii fi qajeelfama deeggarsaa hordoffii fi to'annoo kenna tajaajila uummataa fi hojiilee misoomaa irratti taasisaa jiru irratti hundaa'uun koreen dhaabbii dhimma baajetaa fi bulchiinsa horataalee mootummaa kenna tajaajilaa fi hojiilee misoomaa kutaa magaalaa Furii daawwateera. Daawwannaa kanaanis kenni tajaajilaa waajjiraalee mootummaa sadarkaa kutaa magaalaa fi aanaalee akkasumas hojiilee misoomaa adda addaa maalirra akka jiranu ilaaluun hooggansaa fi uummataa waliin irratti mari'atameera. Daawwannicha ilaalchisuun OBN fi ibsa kan kennanii Caffee Oromiyaatti walitti qaban koree dhaabbii dhimma baajetaa fi bulchiinsa horataalee mootummaa Dr. Gammachuu Araarsaa kutaa magaalaa Furiitti hojiileen misoomaa humna olootiin hojjetamaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhan. Kenna tajaajilaa hojjetaan mootummaa guyyaa 5 hojii idileetiin dabalataan guyyaa sanbata xiqqaa qidaamee galee akka hojjetu taasifamuudhaaf yaalamaa jira. Hojiin hojjetaman hedduun isaanii humna walootiin hojjetamaa jiru. Dhugaa'imuuf uummannis baay'ee itti quufaa jira. Hojii hojjetames qabatamaan lafarratti kan agarre hedduu kenna tajaajila lammummaatiin hirmaannaa uummataatiin inni barattootaa dabalatee wantoonni tokko waldeeggarsi karaa buusaa gonfaatiin taasifamaa jira. Duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa maddanii uummanni keenya walumaan akkamitti akka wal gargaaru hojii misoomaa isaarratti hirmaachuu qabudha. Cimee itti fufuu danda'uu qaba. Manni murtii aadaa keenya haala gaariidhaan hojii ajaa'ibaa hojjechaa jiru. Asitti kan agarre garuu dhugaa'imuuf baay'ee waan fakkeenyummaa qabu. Dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanus akkasiin eeran. Inni tajaajilaa keenya elektirooniikii ta'uu danda'a. E-sarviisii, e-gavarnaansiitti ce'uu danda'uu qaba. Tajaajilli diisentralaayiz ta'uu danda'uu qaba. Gadi bu'uu danda'uu qaba. Malee rarra'ee magaalaa irratti kutaa magaalatti rarra'ee hafuun qabu. Addunyaanis magaalonni ammayyaa kan akka Shaggarrii fi sadarkaa kanatti hundaa'an hedduun isaanii kenna tajaajila hawaasa biratti gadi bu'uu qaba. Giraawundi irratti gadi bu'uu danda'uu qaba. Kun furmaata barbaada. Kabaraa qabeenya faana bulchiinsa qabeenyaa faana bittaa bulchiinsa qabeenyaa faana wal qabatee kan jirudha. Arcaatii kan argine. Jiraattonni kutaa magaalichaas tajaajila argachaa jiranuu fi hanqinoota jiranus dubbataniiru. Tarteedhaan nu waammata achiin dhufnaa maanni dhimmi kee jedha kana jedha kana footokooppii godhi jedha barkaafuudha. Ana bareedduutti kana kootiin kan namaan beeku kan bareedduudha. Bishaan mana kana keessa illee galaa jira isa kan gizee hunda lolaan achi gala uummanni as jiru immoo halka qal'eedhaa hojjechuu hin dandeenye bara baraan karaa kana nama gaddinaa turre waaqayyo galannaa go'amma garuu sammuun keenyas rabbiin keenyas gammadeera. Dafa walitti walii masakkaranii hin hojjenne jedhanii waan baay'eetti uummanni miidhamaa jira. Garuu erga safuun kun dhaabbate waan baay'eetu qajeelfama kanaan hojjetamaa jira.
baay'ee gaariidha. Diddama afaan jedhu isaanummoo hin argannu bishaanummoo yeroo hojii saddeet naannoo guuteera. Mootummaan rakkina keenya hubatee akka waa hundumaan oolchuu barbaanna. Bulchaan kutaa magaalaa Furii Dr. Phexros Waaqoo daawwannaa koreen dhaabbii caffee Oromiyaa kutaa magaalichaatti taasisan hojii isaaniitiif humna akka ta'e himan. Wanti nu raawwannu akkaataa tarsiima mootummaan barbaade raawwatamuusaa kan itti mirkaneeffannuu fi yoo hanqinni jiraatu kan itti sirreessu waan ta'eef humna keenya hin cimsaa. Rakkoowwan keenya tajaajilaanis ta'ee bu'uuraalee misoomaan jiran furuufis hojjetamaa jiraachuusaas dubbatan. Namootni taa'ee jedhanii abbaa dhimma deddeebisan. Kan abbaa dhimma rakkoo irra fidan abbootii adeemsaa waajjira lafa keessa namoota lama tarkaanfii irraa fudhannee dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira. Geejjibas keessatti abbaa adeemsaa dhimma kana irratti dhiyeessii geejjibaatiin wal qabatee tarkaanfii irraa fudhannee jirra. Kanaafuu gama tokkoon tarkaanfii olaantummaa seeraa namoota tajaajila kennaa hin jirre irratti fudhachuudha. Gama biraatiin ammoo teknooloojiin deeggaruudha. Dafnee kanatti gaafa gallee sirreessuun ni danda'ama. Waan akka sarvee hojjechuudhaan uummata marii uummata gaggeessuudhaan bakka rakkoon jirutti sirni komii waajjirri bulchiinsaa akka inni hundaa godhuudhaan abbaa dhimmaa immoo guyyaa abbaa dhimmaa bulchaan argamee akka keessummeessu godhuu waan jiru yeroo gabaabaa keessatti sirraan jedhee yaada. Rakkoo dhiphina daandii Finfinnee irraa gara kutaa magaalota Furii galaan guddaatii fi sabbataa deemuu furuudhaaf jecha ijaarsi daandii waggoota 5 dura jalqabame addaan citee deebi'ee akka hojjetamuu fi jiraattonni kutaa magaalaa Furii gaafataniin. Koreen dhaabbii baajataa fi to'annoo bulchiinsa horataalee mootummaa caffee Oromiyaa daandii ijaaramuu jalqabe addaan cite kana kutaa magaalaa Furii aanaa Gadaa Faajjiitti argamuudhaan daawwachuun komee uummataa dhaggeeffateera. Koreen kun ijaarsa daandii kana akka jalqabamu qaamolee dhimmi ilaallatu waliin kan mari'atan ta'uus himamee jira. Lijaalam Abarraan mallee dabalata qaba. Obbo Yohaannis Adeemaa fi obbo Faayisaa Baalchaa kutaa magaalaa Furiitti jiraattota aanaa Gadaa Faajjiiti. Akka jiranitti rakkoo dhiphina daandii aspaaltii Finfinnee irraa gara sabbataa deemu furuuf jecha ijaarsi daandii aspaaltii akka filannootti bara 2011 jalqabame edda abdii nutti ture booda sababa hin beekamneen ijaarsi isaa addaan cituun nu gaddisiiseera jedhanii xiyyeeffannoon itti kenname hojiinsaa akka itti fufu gaafataniiru. Aspaaltii irratti baay'ee karaan dhiphoo ture. Makiinaan gizee mara cufama ganamaaf galgala cufaadha. Mootummaan san yaadatee karaan kun haa ba'u jedhanii jalqabanii turan. Baadiyyaa deemuu gara magaalaa Finfinnee deemuutis karaan cufamaa ture. Sa'aatii muraasa keessatti ka geennu gara sa'aatii 2, 3, 4 nurraa fudhataa ture. Karaan dakaasum jechaadha cufamee. Bakka nu fura bakka rakkina keenya nu fura jennee turre amma garuu addaan citeera. Inni dakaasila dhiphateef kuni barbaachisaa dheedhee kaayyoo mangistii sila kaa'eef mootummaa sila kaa'eef amma furmaanni akka hojjetamee too daandiin kun safaya jedhu eenyumaafuu bineensafuu namaafuu daandiin barbaachisaadha. Mootummaan akka xiyyeeffannaa itti nuu kennin jedheen barbaada. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa kutaa magaalaa Furii kan ta'an obbo Ballataa Xilahuun komeen uummataa sirriidha jedhanii magaalli Shaggar abbummaan ijaarsa daandichaa itti fufsiisuuf qophii irra jiraachuusaa himan. Daandiin kun Diimaa irraa ka'ee walitti egaa feezii garaagaraatiin hojjetama. Feeziin tokkoffaan kun kan inni qaammatee jiru kiiloomeetira 4.2 yeroo ta'u waliigaltee yeroo sanaatiin miliyoona 206 kan hojiin jalqabame. Daandichi barriitti jalqabame bara 2011dha. Gaafa magaala sabbata durii kutaa magaala sabbata ammaa waliigalteen achitti kan raawwatame hojiin jalqabame. Amma immoo kutaa magaala sadanuu kan tuqu waan ta'eef Shaggariin qabatamee kan hojjetamu ta'a jechuudha. Caffee Oromiyaatti koreen dhaabbii dhimma baajetaa fi to'annoo bulchiinsa horataalee mootummaa haala qabatamaa daandichi amma irra jiru qaamaan argamuun qorateera. Walitti qabaan korichaa Dr. Gammachuu Araarsaa ijaarsi daandii aspaaltii addaan cite kun deebi'ee ijaarsa akka itti fufu qaama dhimmi ilaallatu waliin kan mari'atan ta'uu isaanii himan. Gaafiin bu'uuraalee misoomaa bal'aatu ka'aa jiras waan ta'eef akka magaalaatti irratti xiyyeeffatamee piroojeektii guddaadhas waan ta'eef magaala Shaggariitu dhimma kana dhaabbilee misoomaa hojii kana hojjechaa turan waliin mari'atee furmaata itti kennuu qaba jechuudha. Kutaaleen magaalaa kun sadan garuu sabbata galaan guddaa fi Furiin akka abbaatti akka hawaasa keessaa koominiitii ka'utti hordofuu danda'u qabu. Kajedhoodha nuti akka caffeetti isa kana gama dhaabbilee misoomaa waliinis dhimma kana push goonee akka raawwatu ni taasifna. Raawwisaas kan ilaallu sa'a jechuudha. Koreen dhaabbii kun ijaarsa hospitaalaa waliigalaa sabbataa sababa qulqullinaatiin diigamee ijaaramaa jirus daawwateera. Walitti qabaan korichaa Dr. Gammachuu Araarsaa qulqullina ijaarsa hospitaalichaatiin ol qabatee rakkoo uumameen itti gaafatamummaa mirkanaa'uu qabaata jedhan. Piroojeektiin qulqullina isaa hin eegganne akka ittiin fufne terminated ta'uunsaa diigamuunsaa gaariidha. Wanti gaariin nuti
nuti argine keessaa qorannoon gaggeeffamee investimentii irratti hirmaataniiti kan diigame isa qofa miti bakka bu'uu qaba jedhamee piroojeektiin biraa immoo diizaayinii addaatiin asuma keessatti akka hojjetamu gamoon tokko jalqabamee jira haala gaariidhaan yeroo gabaabaa keessa saffisaan bakka buusuudhaaf hojjetamaa jira kuni agam biirichi agam itti gaafatamummaan akka itti dhaga'amu asirraa arguu dandeenya kabiraas asitti hojjetamuudhaaf diizaayiniin akka qophaa'e quba qabna uummanni kun waggaa 15 darbaniif abdiidhaaniin piroojeektii kana hospitaala kana eeggachaa ture ammas diizaayiniin hojjetame kun gaariidha xiyyeeffannoodhuma kanaan dafee uummata kanaaf bakka bu'uu qaba kanaaf garuu gaafatamummaa mirkanaa'uu qaba akka jedhu akka koree dhaabbitti ejjennoo cimaa kan qabu akka ta'e akka hubatamu barbaanna. Inshuraansii fayyaa wabii kennaa tajaajila fayyaa hawaasatii jedhanii hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa waggaa tokko keessatti miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 26 horachuun danda'amu biiroo fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Jaldeessa Bakkasaa dabalata qaba. Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhimma fayyaa inshuraansii hawaasaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ibsa kana kan kennanii hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaati. Inshuraansiin fayyaa wabii kenna tajaajila fayyaa hawaasatii jedhan Dr. Mangistuun ibsaa isaaniin. Kaayyoon inshuraansii fayyaa hawaasaa tajaajila fayyaa hawaasaa dhaqqabama tolchuu, buusii miseensummaa xiqqaanii tajaajila fayyaa barbaadan argachuu akkasumallee haata wal qarqaarsa dagaagsuu keessatti gahee olaanaa qabaa himan. Tajaajila fayyaa argachuun mirga dhala namaatii jennee jira. Garuu qabatamaan kan jiru maal fakkaata kan jedhu hoggaa laallu qaamni maallaqa qabu iddoo tajaajila gaarii jiru deemee fayyadama qaamni immoo maallaqa hin qabne garma dhaabbilee fayyaa dhaqee tajaajila argachuudhaaf rakkoo guddaa ture waan ta'eef garaagarummaa kana dhiphisuudhaan har'a qabeessummaa yookaan walgitiinsa kenna tajaajilaa dhugoomsuudha jecha kan lammaffaa immoo itti fayyadama tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf dhimmi arfaffaanii fi baay'ee murteessaan qulqullina kenna tajaajilaa keenya fooyyessuudhaaf. Kana qofa adoon taanee jiran Dr. Mangistuun walgitiinsa kenna tajaajila dhugoomsuu keessattis bu'aa guddaa argisiisee jechuun muddee bara 2015 haga muddee bara 2016tti miseensa inshuraansii fayyaa miliyoona 26 fi 400,000 horachuu himanii jiru. Miseensa kana keessa miliyooni 7.7 tajaajila bilisaa argachaa jiraachullee himan. Waliigala hawaasni naannoo keenya keessa jiru miliyoona 26.4 kan ta'u sagantaa kanarraa fayyadamaa jira jechaadha. Miseensummaan inshuraansii fayyaa hawaasaa waggaa waggaadhaan haara'a. Kana jechuun maal jechuudha kan bara 2010 horanne irratti dabalaa deemna odoon ta'in waggaa waggaadhaan 2010 horanne waggaa booda inaaraa 2012 kan miseensa goone horannes akkasumatti waggaa waggaadhaan haaraas ga'e waan ta'eef bara 2015 miseensi miliyoona 26.4 sagantaa kanarraa fayyadamaa jira. Bara 2015tti buusiin miseensa birrii biliyoona 2.8 walitti qabamuu kaasuun Dr. Mangistuun hojii oolmaa isaa fi hojii godhameeni harki 95 magaalatti tajaajilaaf oolu ibsuun bara 2016tti immoo miseensa miliyoona 29 horachuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Kaayyoon keenya birrii walitti qabuu miti garuu immoo bajeta dabalataa seektara fayyaatiif ta'ee galteewwan nu barbaachisan san bituudhaaf oolaa jira waan ta'eef eeran bulaa jiraachuusaa oodiit gochuun baay'ee murteessaa ta'a. Walamanuu kan mirkaneessu tokko oodiitii inshuraansii fayyaa hawaasaa kanaati waan ta'eef sadarkaa magaalaatitti parsantaa 95 oodiit goonee jirra. Sadarkaa baadiyyaatitti iddoo tokko tokkotti harcaatiin jiraatus parsantaa 90 oodiit godhamee jira jechaadha waggaa tokko keessatti. Buusii walitti qabameenii birrii biliyoonii 1.1 buufata fayyaa fi kan oolu yoo ta'u bitta qorichaaf kan oolu immoo birrii miliyoona 100 fi miliyoona 57 ta'uu Dr. Mangistuun ibsa kennaniin addeessanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf waliigalteen mootummaa Somaaliilaandii waliin mallatteessite kan isaan gammachiise ta'uu fi guddina dinagdee biyyaa cimsuu keessatti iddoo olaanaa qabaachuun hayyoonni yuunivarsiitii Finfinneetii fi hojjettoonni dhaabbilee adda addaa himanii jiru. Girmaa Hundeetu dubbisee dhaggeeffannee walitti deebina. Itoophiyaan waliigaltee waliigaluu dinagdee irrattis siyaasa irrattis hariiroo uummataa wajjinis wal qabatee hariiroo waliigaltee mallatteessaniiru. Inni keessaa tokko waa'ee ulaa galaanaa poortii argachuu irratti kan jedhudha. Yeroo dheeraaf Itoophiyaan kiraayitiin poortii argattee humna waraana ishee fi waa'ee dinagdee irratti warra hojjetan ulaa argatteetti.
abbaa poortii taateetti jechuudha waggaa dheeraaf. Kun immoo biyya kana baay'ee gara fuulduraatti dinagdee irratti baay'ee tarkaanfachiisa. Waanuma hawwaa turre waanuma eegaa turredha. Waliigalteen kun seena qabeessa. Gaaffii yeroo dheeraa keessumattuu waggootii 30 darban kana keessa biyyi keenya hulaa galaanaa dhabdee bifa adda addaatiin miidhaa cimaa turre gahaa ture. Egaa bifa kanaatiin itti fufuun immoo uummata kana biyya kana akka madaalle beekame karaa muummicha ministeera keenya qabsoo guddaa godhameen waliigaltee Somaalilaand wajjin warra ga'ame amma hulaa galaana argachuuf carraa kanarra ga'uun keenya baay'ee nama gammachiisudha. Uummata keenyaafis abdiidha. Biyya teenyaaf misraachoodha. Biyyi teenya hulaa galaanaa tokko miti baay'ee ishii barbaachisa. Inni jalqabaa garuu milkaa'umsaa kun balbala banaadha jennee too yaanna. Kan kaanitillee immoo warra ittaanuufillee baargeeniin paawarii biyya teenya uuma jennee dandeenya. Kana booda warri balbala cufatillee dorgomee tooyi ofar nu godha jedhee yaada. An baay'ee na gammachiisa kaayyoo muummicha keenya waliin guddanna ida'amu kan jedhu ollaanis biyyis kan jedhu kana kun baay'ee nama gammachiisa waan baay'ee nuubana kanaaf ani gammachuu guddaan natti dhagahama asirratti. Buufata doonii dinagdeen socho'u gara tiriliyoona 28ti. Dinagdee hammana socho'u kana keessaa hin qabnu turre amma garuu kanatti fakkaafneerra. Kuni biyyas nama boonsaa nus nu boonsaa itti gammanne. Akka biyyaattis immoo biyya kana dinagdeetiinis siyaasaatiinis ageettii biyya Afrikaa irratti biyya addunyaa irratti Itoophiyaan qabdu waan hawwaa turre sana milkaa'uuf bira gahameera jechuudha. Baay'ee gammanneerra. Egaa hojiin hojjetamu jira sana irratti lafa buusuu irratti jaarmiyaalee hojii kana hojjetanii diriirsanii ogeessatti ramadanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Biyyoota ollaa wajjin illee dhimma waloo irratti dinagdeetiinis hawaasaanis hariiroo kana wal qabsiisan irratti hojjechuu barbaachisa. Cimnee rakkoowwan adda addaa naannoo gaanfa baha Afrikaa irratti uumamuu danda'u wajjiniin cimsine tokko taane misoomuufis guddachuufis nageenya keenya eeguufis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef faayidaan kun faayidaansaa biyya keenya qofaaf otoo hin ta'in naannoo kana kan jiran biyyootaaf hundumaafis faayidaa kan qabudha. Kanarraa ka'anii tirees Somaalilaandin murtii kanarra kan ga'anii kanaaf faayidaansaa kan hunduma keenyaatti jechuumaafidha. Waliigalteen balbala galaanaa argachuudhaaf taasifamee guddummaa biyyattii kan agarsiisee fi guddina dinagdeetii fi faayidaa olaanaa akka qabu dubbatanii Kibree Zalaalam yaada ogeessota kanneen qindeesseera dhaggeeffannee walitti deebina. Waggoota 30 oliif ulaa galaanaati ala land locked country taatee jiraataa jirti jechuudha. Kun ammoo dhiibbaa guddaa isirra geessee jira. Dhimmi ulaa galaanaa kun erga ministeerri muummee keenya baatii onkololeessaa keessa dhimma kana irratti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi ergaa jedhu dabarsanii ajandaa guddaa ta'etti akka miidiyaattis irratti hojjetaa turree jira. Mootummaa Somaalilaand wajjin ministeerri muummee waliigaltee ulaa galaanaa argachuun dandeessiሱ mallatteessanii jiru። ኢትዮጵያ ያው የባህር በር በሊዝ መልኩ የምታለማበትን መንገድ Itoophiyaan liiziidhaan balbala tajaajila geejjiba galaanaa argachuun akka misoomsituuf carraaqqii taasifameen waliigalteen taasifame faayidaa dinagdee qaba. Fakkeenyaaf Itoophiyaan geejjiba galaanaa Jibuutiirraa fayyadamtuuf waggaa waggaatiin doolaara biliyoona 2 baasti. Baasii kana hambisaa jechuudha. Daldalaan oomisha alergii fi biyyoota alaatii galchinu heddummeessuu fi saffisiisuufis faayidaa guddaa qaba. Galaana diinaa dhabuun deebi'eetiniin baay'ee deebi'eetiniin immoo sitatii guddaadhaniin kuni amma argamuun keenya kuni Itoophiyaa deebi'eetiniin immoo mooraalii kennaa fi mooraalii hibiratisabillee kennaa fi gara kan deebi'e ekonomii Itoophiyaadhaa fi Sumaalee amma deebi'e wajjin deebi'e faarlamannasan illee deebi'eetiniin miina deebi'e guddaa taphataa inni jedha. Maali nigdii waliin wixuu karaa kanaan immoo Awurooppallee ergatuun
meeshaa alaa fiduu keessatti deebi'ee kana cufaan deebi'eetiniin baay'ee guddaa deebi'eetiniin namatti dhagahameetiniin jedhama. ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደምናስታውሳት ምስራቅ አፍሪካ በተለይም ደግሞ እዚህ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ በጣም ታላቅ ሀገር ናት። ኢትዮጵያን አኩመ ሁበኑቲ ናነዋ ጋንፋ አፍሪካቲ ብየ ጉዶዳ ዋን ታቴፍ ከራ ሲያሳኒስ አጋሙማ ቀብዱ ደበሉፊስ ኒገርጋራ በልበላ ገላና ዋን እንቀምኔፍ ሜሻሌ ወራና ገልሽኑፍሌን ብሊሱማን ሆጀቹፍ ኒገርጋራ ከናፉ hinjifannoo guddaadha. Wanti nama sarpiraayis godhama yeroo amma ministeerri muummee waan kana kaasa biyyoota adda addaa biyyoota ollaarraa Eertiraas dabalateeti Sudaanis biyyoota naannoo Reedsii jiran kunniin galaana diimaa jiran kunniin irraa wanti adda addaa ka'aa ture jechaadha. Itoophiyaan karaa humnaan deemtee maal jettu waan jedhu waan negeetii fi namoonni magnifaayi godhanii haasa'uu barbaadan jiru ture. Amma garuu yeroo gabaabaa keessatti sarpiraayizingilii wanti kun mirkanaa'ee jira jechaadha. Somaalilaand wajjin kun bu'aa guddaa biyyattii fide tokkoffaa baasii ishiin poortiidhaa fi ulaa galaanaa Jibuutiitiif kafalaa jirtu sun innu yeroo gara yeroon dabala jechaadha. Isallee seebbooti jechaadha biyyattiin. Lammaffaa guddina dinagdee biyyattii keessattis qooda isaa qabaata. Ministeera hojiitii fi ogummaa Mufaariyaat Kaabeeli qabeenyawwan uumamaa biyyattiin qabdu misoomsuu irraa fayyadamuudhaaf ogummaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaa kennuun aadaa hojii jijjiiruu akka barbaachisu himan. Ministeerichi riifoormii taasisuudhaan xiyyeeffannoo ogummaadhaaf kenname irratti ogeessota dhaabbilee miidiyaa wajjin mari'atee jira. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Ministeerri hojii fi ogummaa ministeera tajaajila komunikeeshinii mootummaa federaalaa wajjin qindaa'uudhaan waltajjii ogeessota miidiyaa biyyattii hirmaachise qopheesseera. Ministeera hojii fi ogummaa adde Mufaariyaat Kaamil ministeerichi dhaabbilee mootummaa waliin hojjetu wajjin qindaa'uudhaan waggootii 2 keessatti lammiiwwan miliyoona 4 oliif ogummaa adda addaatiin leenjii yeroo dheeraa fi gabaabaa kennuudhaan carraa hojii akka uummatan taasifamuu eeranii ogummaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan aadaa hojii biyyattii jijjiiruu akka barbaachisu ሁበቺሰኒ ህዝብ እንዴት ይጠቀም ለመጠቀም ማወቅ አለበት። hawaasni akkamiin haa fayyadamuuf beekuu qaba. Hojiiwwan hojjetamuu qaban irratti lammiileen odeeffannoo argachuu qabu. Itoophiyaan qabeenya uumamaan kan badhaatedha. Uummanni biyyattii qabeenyawwan naannoo isaanii jiran irratti hubannoo argatanii aadaa hojii isaanii jijjiiruun ogummaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjetanii akka fayyadaman gochuun barbaachisaadha. Deettan ministeera tajaajila komunikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadaa Deesisaa kaayyoon waltajjichaa miidiyaaleen biyyattii ogummaaf xiyyeeffannoo kenname hawaasa beeksisuun gahee isaanii ciminaan akka ba'an gochuuf ta'uu dubbatanii. Keessattuu aadaa hojii gabbisuudhaan wal qabatee dandeettiidhaaf xiyyeeffannoon kennamu iskiilii hojii uumuu kanaan wal qabatee ilaalchi biyya keenyatti jiruu fi rakkoon dinagdee biyya keenya keessatti jiru furmaata waaraa barbaada. Kana gochuudhaaf immoo hubannoon ogeessota miidiyaa fi hooggantoota miidiyaadha akka malee murteessaadha. Jijjiirama guddaa jijjiirama bu'uuraa warraaqsa fiduudha barbaada. Aadaan hojii ilaalchi hojiidhaaf nuti qabnu ilaalchi dandeettii waa uumuu nuti qabnu baay'ee akka biyyaatti gadaanadha akka hawaasaatti gadaanadha waan ta'eef isa kana jijjiiruudhaaf gaheen miidiyaalee baay'ee olaanaa waan ta'eef kana waliin qindoomne ajandaa ijoo miidiyaalee ta'ee akka itti fufuuf hubannoon gahaan akka qabatamu. Waltajjicha irratti aadaa hojii fi ogummaa ilaalsuudhaan riifoormii ministeerichaan taasifame irratti ibsi bal'aan ogeessota miidiyaaf kennameera. Ogeessonni miidiyaa maricha irratti hirmaatanis aadaa hojii biyyattii jijjiiruun ogummaaf xiyyeeffannoo malu beeksisuu fi hojjechuu irratti qindoominaa fi wal bira dhaabbachuun murannoon hojjechuu barbaachisa jedhani. መንገድ ነው። ሚዲያን ዳንዲዳ አመትሞ አኩመ ቤክተኒት ሚዲያሌ ሐዋሳ ደበለቴ ጨራ በላቱ ጅሩ አንኪኒ ጅሩ ወሊን ሆጀቹ ረት ከናፉ ሪፎርሚቺ ሆጂር ኦርፈሜ አዳ ሆጂ ጅጅሩን ኦጉማፍ ጥየፈኖን አከከነሙፍ ወልብረ ዳበኔ ወልዴገሩን ሆጀቹ ቀም ሪፎርሙ ዝም ብሎ ስልጠና የሚቀበል ወይም ሰልጣኞችን መቀበል ሳይሆን ሪፎርሚቺ ሌንጅፈምቶታ ሲመቹ ቆፋ ኦቶን ተይን ፌዲ ከካውንሳፊ ሐዊ ኦጉማ ሌንጅፈምቶት qaban adda baase kan kaa'udha. Nuti ogeessitootni miidiyaas isa kana sakattaane hawaasa beeksisuutu nurraa eegama. Ittiin argatan hojiirra oolchuu isaa Daayirektarri olaanaa tajaajilli qormaataa fi madaallii barnoota biyyaalessaa Dr. Isheetuu Kabbadaa ibsani. Tajaajilli poostaa Itoophiyaattis hojii dhaabbatichi hojjetu milkeessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf walii galtee walii mallatteessuun
hojii keessa galuu eeramee jira. Tajaajilli qormaataa fi madaalli barnoota biyyaalessaa kenniinsa ragaa barnootaa fi bulchiinsa qormaataa irratti miidiyaadhaaf ibsa kennee jira. Girmaa Hundee dabalata qaba. Tajaajilli qormaataa fi madaalli barnootaa biyyaalessaa hojimaata haaraa kenniinsa ragaa barnootaa fi bulchiinsa qormaataa irratti teeknooloojii fayyadamuun diriirsee irratti miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan Daayiriktarri Olaanaa Tajaajila Qormaataa fi Madaalli Barnootaa Biyyaalessaa Dr. Ishatuu Kabbada dhaabbatichi sadaasa bara 2015 irraa eegalee tajaajiloota hedduu teeknooloojii fayyadamuun ammayyeessuusaa ibsaniiru. በአሁኑ ሰዓት ተቋሙ ከ32 ሚሊዮን በላይ ሰርቲፊኬቶች ወይም የትምህርት ማስረጃዎች እኛ ጋር አሉ ማለት ነው 32.4 በላይ ማለት ነው ዳበተች የሮ አማከና ረጋሌ በርኖታ ሚሊዮን 30 ለማፊ ኩመ ዲባፍሪ ኦልታን ኦፈርካ ቀባ ተጃጅለምቶን ረጋን ድራ ከንጀላ በደ ሃራን አከከነሞፍ በርባዳን ረጋን ከንጀላ መንጨ ረጋን በርኖታ አከቁልቁላው ፊ ምርከናውፍ በርባዳን አባተ ብራት አከ እርገሞፍ በርባዳን ድጎጎሪ ቁቤ አከስረቶፍ በርባዳን ደበለቴ ጋፍሌ ሄዱን ዲያቱ ተጃጅለምቶን ኩመ ሄዱ ትለካመን ቃማን እርገሙን ረኮፍ ሳተለማ ጅራቹ isaanii hubachuun mudda 2015 irraa eegalee hojimaata haaraa dijitaalawaa hojiirra oolchaa jirra. Tajaajiloonni dhaabbatichi kennu kanneen akka ragaa barnootaa dhaabbilee biroof erguun sartifikeettii irra deebiin kennuun ragaa barnootaa mirkaneessuu dabalatee tajaajiloonni biroos karaa marsariitii dhaabbatichaatiin kan kennaman ta'uu ibsaniiru. ከምንሰጣቸው አገልግሎት አንዱ የዲጂታል የትምህርት መረጃ አስተዳደርና አገልግሎት ነው ተጃጅሎታ ከነኑ ኬሳ ቶኮ ረጋ በርኖታ ቁልቁሌሱዳ ተጃጅልች የሮ አማ ከና ጉቱማቲ ከራ ዲጂታላን ከነማ ጅራ ተጃጅለ ከነ ደበለቴ ተጃጅሎታ ካኔስ ከራ ማርሰሪቲ ዳበቲቻ ሰርቪስ eas.et jedhuun fayyadamuun kanfaltii barbaachisu raawwachuun tajaajilicha argachuun ni danda'u. Gama bulchiinsa qormaataatinis tajaajiloonni hedduun karaa marsariitii dhaabbatichaatiin kan kennaman ta'uu eeran. Sirna qormaataa dijitaaleessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi sirna ragaa madaallii barnootaa fi qorannoo walitti qabuutis karaa dijitaalaatiin kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Dhaabbatichi tajaajilamaan bakka jirurraa tajaajila barbaadu akka argatuuf dhaabbilee kanneen akka Itiyoo Teleekoomii fi tajaajila Poostaa Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jirus ibsaniiru. Tajaajilli Poostaa Itoophiyaatis hojiiwwan ragaa barnootaa fi tajaajiloota garaagaraa dhaabbatichi kennu milkeessuuf qindoominaan hojjechuuf waliigaltee mallatteessuun hojii keessa galuusaa hojii raawwachiiftuu olaantuun tajaajila Poostaa Itoophiyaa Aadde Haannaa Aariyaa Sillaasee ibsaniiru. በተለይ ከመንግስት ተቋማት ጋር ያለን ስራ ዋና ዓላማው ምንድነው? የሰዎችን እንግልት መቀነስ ነው። ካዮ ኢጆን ሆጂን ዳብሌ ሞቱማ ወሊን ቀምኖ ዳማቲ ነማ hir'isuudha. Tajaajiloonni dijitaalaa yeroo dhufan adeemsi sanadoonni itti socho'an ni barbaachisa. Dhaabbata kana waliin hojiiwwan ijoo lama waliin hojjenna. Inni tokko tajaajilamaan karaa intarneetiin ragaa barbaachisu erga guuteen booda karaa dameelee keenya 700 ta'an biyya keessa jiraniin damee filatameen ragaan orijinaalaa akka isaan qaqqabu taasisuudha. Tajaajilicha dameewwan biyya keessaa qofaan osoo hin taane akka idil addunyaattis biyyoota 180 keessatti dhaqqabamaa waan taaneef sadarkaa idil addunyaattis tajaajilicha ni kennina. Hojimaanni tajaajila dijitaalaa dhaabbatichi hojiirra oolche kun tajaajilamaa dhamaatirraa kan hambisuu fi tajaajila saffisaa akka argatu kan taasisu ta'uu eerameera. kutaa magaalaa Gafarsaa Gujii aanaa Kolobootti dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman waldaan gurmaanii fayyadamoo ta'aa jirraa jedhu. Dargaggoo Roobaa Itichaa bara darbe yuunivarsiitii Bahar Daar irraa ogummaa muummee elektirikaal injiinaringiitiin eebbifame. Akkuma eebbifameen hojii barbaachuudhaaf yeroo fi maallaqa isaa kan balleessan turreeyyu. Waldaa Sharqummaa Roobaa fi hiriyoota isaanii hojii horsiisa lukkuu killeet irratti gurmaa'uudhaan yeroo ammaa bu'aa gaarii argachaa akka jirantu dubbatama. Dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamanii fi potenshaala aanichi qabu irra hundaa'uudhaan dursi kennamee fi hojii keessa galu waajjira carraa hojii uummatii fi ogummaa aanaa Kolobootti qindeessan wirtuu aanaa Koloboo obbo Darajjee Gammachuu dubbatanii jiru. Gonfaa Baayisaa dargaggoota kana dubbisee jira. Dhaggeeffannee walitti deebina. kutaa magaalaa Gafarsaa Gujii aanaa Kolobootti dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman waldaan gurmaanii fayyadamaa ta'aa jiru. Dargaggoo Roobaa Itichaa bara darbee yuunivarsiitii Dabra Biraan irraa ogummaa muummee elektirikaal injiinaringiin eebbifame. Akkuma eebbifameen hojii barbaachuuf yeroo fi maallaqa isaa hin qisaasessine. Waldaa Shaarikummaa Roobaa fi hiriyoota isaaniitiin hojii horsiisa lukkuu killee irratti gurmaa'uun yeroo ammaa kana bu'aa gaarii argachaa akka jiru dubbatama. Hojiin kun amma gaariidha. Duratti hojii biraan hin jiru ture. Erga kanarratti gurmaa'uun bu'aa gaarii arganne bu'aa gaarii irraa immoo hojjetachaa jirra jechuudha. Kan killeeti kan killee irraa immoo isaan kun immoo buphaa buusu buphaa isaanii kanarraa immoo bu'aa gaarii argata. Lukkuun amma jirtu lukkuu 100 dhaamsin dhaamuu barbaadu gaafa barnootarraa ba'anii harka mootummaa eegus dubbisee osoo hin taane
karaa hojiitti deemanii hojii hojjechuun gaarii dhagee yaada hojii uummatanii irra caalaa kan nama fayyadu hojii uummatanii hojii hojjechuu dhagee yaadaan akka kootti dhabeef kan hin naamu hojii uummataa hojii hojjedhaa jechuun hin barbaada nama kamiifuu. Waldaan kun bu'aa qabeessa akka ta'uuf waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaanichaa bakka oomishaa fi gurgurtaa mijeessetti daran gammaduu dargaggoo roobaan himeera. Gama carraa hojii uumuutiin gaariidha. Ariifidha amma karaa liqiitiinis karaa gargaarsaatiinis itti adeemneerra akkaataan jiruu isaatii immoo gaariidha jechuudha amma jechuudha. Gara fuulduraattis of bira darbanii namoota biroof carraa hojii uumuuf karoora qabaachuu dargaggoo roobaan ibseera. Ofii keenyaafis of dandeenyee bu'aa gaarii buufannee nama kan biraadhaafis hojii uumuu hin barbaannaa jechuudha. Nama kan biraafis ofii keenya dubbitee fayyadamaa taanee darboo osoo hin taane nama kan biraafis namoota akka keenya hojii dhabanii bakkee keessa jiraniifis nama kan biraafis hojii uumuuf qophiisaa xuxxumuraa jirra jechuudha. Dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamaniif potenshaala aanichi qabu irratti hundaa'uun dursi kennamee fi hojii keessa galuu waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanaa kolobootti qindeessaan wiirtuu aanaa koloboo obbo Darajjee Gammachuu dubbataniiru. Aanaa koloboo keessa potenshaala guddaa jira. Wiirtuu mootummaan jira. Sheedoon illee ni jiru. Isa kanallee fayyadamnee potenshaala magaalaa keenyatti fayyadamnee hojii dhabaa keenyaatiif hojii barbaaddota jiran aanaa keenya keessa jiraniif carraa hojii bareedaa uumnee jira akka bara kanaatti jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman bu'aa qabeessa gochaa jiru. Eebbifamtoota aanaa keenya keessa jiran akkasumallee jiraataa taanee aanaa biraatirraa dhufanii jiraataa ta'an alataa duwwaa osoo hin taane nuti jiraataa aanaa kanaa ta'anii waraqaa eenyummaa aanaa kanaa qabaannan qaama kamii gurmeessinee hojiitti galchaa jirra waan ta'eef akkaataa amma isaan dhufanii gurmaaniin nuni baay'ee faayidaa qabeessa kan ta'anii isaanii jechuudha. Eebbifamtoota TVT digrii irra qaban nuti gurmeessinee duwwaannis gurmeessinee liqii barbaadni jira bakka oomishaaf gurgurtaa jira karaa mootummaa kan qophaa'u dursa erga gurmeessinee warra oomishaaf bakka oomishaaf gurgurtaa barbaaduuf isaaniif kenna. Warra liqii barbaaduuf karaa baankii siiqqee walitti hidhamsa qabna. Sektara qindoominaa duukaa hojjenna. Sektara qindoominaa keessaati tokko baankii siiqqee nu duukaa hojjetaa jira jechuudha. Baankii siiqqee duukaatti wal taane liqiilee haala mijeessinee fi akka isaan liqeeffatan. Leenjii gaggabaaboo hubannoo uumuu waan akkanaati gooneetu isaan deeggaraa jira waan ta'eef paakeejii guutuutiin isaan deeggaraa jira malee gurmeessinee godhatti amma abbaa qabeenyaa ga'anii caanitti isaan duukaatti sirriitti hojjennee bira dhaabbannee ogeessi keenya sirriitti deeggare hojii kana bu'aa qabeessa taasisee jechuudha. Waqtii bunaa ji'a muddee gara dhumaatti kan taphatamu taphni qillee taphoota aadaa dargaggoonni gareedhaan taphatan keessaa isa tokkodha. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeettis dargaggoonni tapha qillee ayyaana qillee sababeeffachuudhaan taphatan taphni kun kan hiriyyummaatii fi jaalalaati jedhu. Dargaggoota kana wajjiniin turtii kan godhe Abarraa Tashomaa dabalata oduu isinitti hima. Waqtii birraa ji'a muddee gara dhumaatti kan taphatamu taphni qillee taphoota aadaa dargaggoonni gareedhaan taphatan keessaa isa tokkodha. Taphni qillee kun meeshaalee akka qillee fi burii jedhamaniin kan taphatamudha. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeettis dargaggoonni tapha qillee ayyaana qillee bara 2016 kabajamu sababeeffachuudhaan kan taphataa jiran ta'uu himu. Dargaggoo Yoonaas Kafanees wal dorgommii tapha qillee kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti qophaa irratti hirmaateera. Innis tapha qillee taphachuutti gammaduu himuun taphichi dhalootaa dhalootatti akka darbuufis hunduu tumsuu akka qabudha. Taphni qilee anaa fi aadaa koodha, boonsaa koodha. Aadaa kan ittiin fayyadamnu ittiin irraa nu fayyada jennee dhaloota irratti dabarsuu kan danda'amudha aadaa jecha. Dargaggoota irraa maaltu eegama kan jedhamuu fi tapha qilee kana maaragaan qabatanii xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin fuulduratti ceesisuu. Tapha qileen umurii 18 oliif irra caalaa filatama. Sababiin isaas maali? 18 gadi yoo ta'e akkaataa itti fayyadama isaa sana wallaalu waan ta'eef iyyuu umurii waggaa 18 ol yoo ta'e advaantajii ijoollee sanaaf ol miidhuu hin danda'an jechuudha. Sababiin waqtii yoona kana taphatamuu fi yeroo ilaallu yoona kana oomishaa fi oomishtummaa naannoo keenya irratti mul'ata waan ta'eef iyyuu oomishni maasaarraa gara oobdiitti erga deddeebi'ee ol sassaabamee booddee taphatama. Sababiin isaas dirreen bal'aatu uumamaa jecha. Dargaggoota tapha qillee taphatan keessaa dargaggoo Caalaa Addunyaa kan jedhamu taphichi tapha aadaati jechuun taphichis gareedhaan kan taphatamu ta'uu dubbata. Taphni qillee naaf tapha aadaatti tapha aadaa Oromooti. Taphni aadaa kun immoo yeroo gannaa taphatama. Innis jaalalaaf gammachuudhaan taphata. Tapha qillee kana garee lamaan taphannaa garee tokko jecha nama 10 garee tokko jecha nama 10 tapha. Buriin miigoo, simaagoo fi gogaa loonii midhaan irraa hojjetama. Qilleen immoo qilleen muka
irraa hojjetama akka naannoo keenya. Dheerinni isaa mitira tokkoon caalu uruun immoo bakka shooma abboottu namaa jaalala fi aadaa guddisuudhaafis baay'ee tapha qiillee kana gaafa mo'annu garee moote oo nalloo layyette duree leenca mukkurteedhee sirba garee moomettis gammachuudha garee mo'ettis gammachuudha. Gammachuu malee jaalala malee wanni oleetti aarsoo tokkoyyuu akkasumatti ol bira darbu taphni tapha jaalalaa waan ta'eef waan miidhaan tokkoyyuu hoggaa sirra ga'e akkasumatti irra darbu malee wanni walitti nama mufachiisu tokkoyyuu hin jiru. Taphichi kan taphatamu hiriyyummaa fi jaalalaan waan ta'eefis taphicha keessatti yoo tasa namni wal rukutee wal dhiigse itti hin gaafatamu. Kanaan wal qabatee immoo abbaa gadaa isheetu mul'ata. Ayyaanichi kan gammachuu akka ta'ee fi taphni qillee immoo tapha michoomaa fi tokkummaa akka ta'es himu. Qillee kana yoo taphatani fedhiidhaan malee dirqamni jiru. Jaalalaan ollummaadhaan taphni yaaduma uumaan saatu beekamni taphni jaalalaaf taphni tokkummaaf taphni wal beekumsaaf. Kana waan ta'eef tasallee macarraa ta'ee madaa wayiitillee yoo namarratti uumame warra taphatu sana hundatu waan ta'e walitti buusee namni rukute sunis immoo akkuma nama tokkootitti waan namni tokko buusuu qabu sana buusee asaakkamsiisanii hikiminnaallee kan isa barbaachisoo ta'e yoo waan biraatis isa barbaachisu ta'e waan sanallee godhanii horiillee kan barbaachisu jidduutti qalanii fi nama san wal'aanu malee namni rukute san isatu na rukute jedhee haalootti qabachuun kaasaarraa nyaachuun baay'ee dhorkaadha. Jaarsillee achi keessa taa'ee ilaalu warruma wajjin taphatu sanatu laalee kana goonaaf jedhee nama sana yoo miidhame waan sana godhaan malee jaarsillee jidduu seenetoo ilaaluuf isaanumatu wal ilaalee wal araarsee afaan wal dhungachiisee ol geechanii Kibinaa kan barbaadu ani kibinaan barbaanne yoo ta'e immoo akkasumatti fudhatanii deemanii mana walii dhaqanii wajjiniin nyaatanii wajjin dhugan. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kan ta'an obbo Ayyaanaa Dhugaasaa taphni qillee gosoota ispoortii aadaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan dargaggootaan kan taphatamu ta'uu kaasuun taphichi gara fuula duraatti dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuufis hojjechaa jiraachuu dubbatu. Taphni qillee kun egaa gosoota ispoortii keessaa tokko gosoota ispoortii aadaa keessaa tokko ispoortiin aadaa immoo bu'uura ispoortii ammayyaati. Bu'uura ispoortii ammayyaa keessaa immoo kan aadaa kun warri miliqanii hafan kan ammayyaa'anii har'as kan jiran ta'e kan immoo miliqanii hafan kan akka qillee kun akka gogsii fardaa kanneen tapha saddeeqaa jedhaman duubatti kan hafan hin jiraatu. Taphni Oromoo guyyaa qillee kan ayyaana qillee kanatti dargaggeessi Oromoo karaa guutuu ta'een hidhaa nyaatee rogee ka'uun taphata. Taphatee ayyaanni kun beekama waan ta'eef kanarratti tapha kanarratti taphata. Taphni kun tapha hawwataadha. Tapha miidhagaadha. Taphni kun ammas tapha gara ammayyammaatti akka deemu dabalamee akka itti fufuu fi kanneen hafanis immoo barbaannee cimsine aadaa Oromoo wanta gaggaarii taphan taphoota bu'uuraa kan ol guddisuu waan barbaanneef taphni kun egaa jalqaba aadaaf turizimiinis akka kutaa magaalaatti reefi ammaan jalqabe amma waajjira dargaggoof ispoortii wajjin wal taanee gara fuulduraatti har'a jalqabbii keenya dhaloonni itti dhufu kanarraa baratee akka itti fufu taphni kun har'a taphatamee kan hafu otoo hin ta'in babal'ifnee dhaloonni isa kana fuudhee immoo akka deemuu danda'u jalqabnee kan dhiibnu osoo hin ta'in itti fufna jechuudha. Kanneen biroo. Dhaggeeffattoota keenya waamara keenya asumarratti xumurra waan nu dhaggeeffachaa turtaniif galata guddaa qabdanii turtii gaarii.